Oromia Media Network studio gaaf Afrika roduteen taroobi waxabajji gaaf tokko barkum lamaaf diddamilama txeeyyanna jirra angafooti isaanii keessaa biyyootan Afrikaa sadeen jechuun Keeniyaa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irra beelladoota miiliyoon 3.6 ol qabit hongee yaaddoo beelataa dhufu godin ilu abba booraatiif jimmaa dargaggoota faayidaan sossobuuf dirqisiisanii waraana tiriirsuun itti fufee jiraachuu albeemi weellisa Oromoo Hacaalu Hundeessa Boonsaa maal mallisa jedhu Itoophiyaa keessa gabaya muuziqaa addunyaa dursa argamu irra kakhay gaalamee dinqisiisu Afrikaa irra galmaa'u TPLF Eertiraa himachaa jiraachuu mootummaan bilxiginnaa Shaabiyaa bakka bu'ee deebii kennuuf mariin araaraallee wayyaanee PP gidduutti itti fufu qofa don taane Ameerikaan M142 high mobility artillery rocket system dabalatee gargaarsa meeshaalee waraana ka miiliyoon $700 caalu Ukraine farjoomu fasanteemna. Bakkeewwan tamsaasa keenya dhaqqabu marattuu warri nu hordoftan ashamaa akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Hongeen Afrikaa haga ammaatti biyyoota Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa irraa beelada miiliyoona 3.6 fixu jaarmiyaaleen ragaa qilleensaa fi gargaarsa namoomaa ibsa waloo baasaniin beeksan. Hongee dheeraa hordofee Afrikaatti beelli yaaddoo ta'aa akka jiru Fewsnet yookiin Famine Early Warning System jaarmiyaan jedhamus beekseeti jira. Gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Jijjiiramni qilleensaa balaafamaan saffisaan waqtiilee baay'ee walittaanan keessa kutaa Somaaliyaa hunda lafa goggogaa fi walakkaan goggogaa Keeniyaa akkanumas Itoophiyaatti kutaalee oomisha arfaasaatiin beekamnittii fi naannoo horsiisee bulaa bahaa fi kibba biyyattiitti mul'ate waggoota kurnan afran darbaniif bifa mul'ateen beekneen mul'ateen waqtiiwwan roobaa afran rooba malee dabran kun waggoota 40 dabranitti mul'ateen beekuu jedhu meteorolojistoonni. Ogeeyyiin ragaa qilleensaa ammas kan jechaa jiran ji'oota Koleessaa fi sadaasa ittaanan bakkeewwan kanneenitti roobni homaatu akka hin jiraanne yaaddoo qabatamaatu jira. Kun immoo rakkoo namoomaa amma mul'achaa jiru ittuu akka meessu raagamee jira. Ji'oonni silaa roobni itti eegamaa ture bitootessaa fi ebla dabranillee roobni xab jechuu miti caalattuu gogiinsi hammaataa ji'oota keessatti mul'ate jedhu meteorolojistoonni. Rakkoon kun jiruu namootaa kan gaaga'e yoo ta'u rakkoo midhaan nyaataa, bishaanii fi nyaata madaalawaa hamaa fidee jira. Hongee Afrikaa kana keessatti miilana mul'ateen beeladoonni miiliyoona 3.6 dhumuu isaanii meteorolojistoonnii fi dhaabbileen gargaarsaa himanii jiru. Beeladoota kanneen keessaa miiliyoonni 2.100 kan Itoophiyaa, miiliyoonni 1 fi miiliyoonni walakkaan kan Keeniyaati. Hongeen tun akkaan kan ubdee kutaalee Somaaliyaa keessatti immoo erga walakkeessa bara faranjoota 2021 as qofa beeladoota jiran 3 keessaa tokko du'ee jira. Namoonni miiliyoona 1 caalan Somaaliyaa fi kibba Itoophiyaa irraa hongee tanaan buqqaanii jiru. Hanqina bishaanii jiruun ho'i akka ammaatu kun immoo ji'a waxabajjii amma hanga fulbaana dhufuutti gogiinsa akka itti fufsiisu raagameeti jira. Lafti diriiraan ammallee haala qilleensaa balaafamaa jala kan jiru yoo ta'u dhumaatiin beeladaa fi buqqaatiin namootaa akka itti fufu raagni ni agarsiisa. Naannoowwan oomisha midhaanii ammallee rooba gahaa jedhamu gadi argatu. Kun namni midhaan argachuuf gabaarratti akka hirkatu godha. Kana hordofee sababa gatii midhaan nyaataa dabaluuf maatiin hedduun hanqina midhaan nyaataaf akka saaxilaman godha. Ammaan tana biyyoota Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoonni beela muddaa yookiin acute hungeriif saaxilaman miiliyoona 16,700 yoo ta'an fulbaana dhufu miiliyoona 20 akka ta'an tilmaamama. Hongeen tun unkurama kutaalee addunyaa garaagaraatti mudateen walirra dhufuun gargaarsi namoomaa quubsaan akka hin dhaqqabne godhee jira. Roobaa fi jiidhinsa ilaalchisee dhiyootti abdiin hin jiru. Haalli kun ji'oota baay'ee fuuldura keenya jiran keessattis hammaachaa waan deemuuf haga walakkeessa bara faranjoota 2023tti wabii midhaan nyaataa irratti balaa hamaa qabaata jedhamee yaaddoo guddaa uumee jira. Gargaarsi hatattamaa godhamee lubbuu namaa baraaruun yoo hin danda'amne hongeen beelada harcaasaa ba'e Afrikaatti nama hedduu fixuu akka danda'u sodaatamee jira. Gargaarsi hanga ammaa namaa fi beelada Afrikaatti baraaruuf godhamaa jiru rakkina kana kan gitu miti jedhamee jira.
Godina Shawaa Aanaa Liban Cuqqaalaatti kibxata kaleessaa jechuunis caamsa 31 bara 2022 waraanni mootummaa qonnaan bultoota 3 ajjeesuu 7 immoo miidhaa qaamaa cimaaf saaxiluu jiraattonni OMN itti himan. Ganda Ilmoo Cuqqaalaa bakka addaa hojjaa dura jedhamutti haleellaa guyyaa kaleessaa baneeni miidhaa kana kan dhaqqabsiise waraanni mootummaa. Haleellaa waraana mootummaa kana dura qonnaan bultoota gandoota aanichaa akka Dagalagalaa Jiddaa, Odaa Jiddaa fi Ilmoo Cuqqaalaatiif xaa'oon akka hin raabsamne caasaan aanichaa murteessuu hordofee komiin qonnaan bultoota irraa ka'aa ture jedhu qonnaan bultoonni achirraa dubbifne. Akka warri aanicha bulchan jedhanitti gandoonni kunneen gandoota waraana bilisummaa Oromootiif da'oota waan ta'aniif xaa'oo fi sanyii filatamaan hin maluuf jedhame. Kana hordofee komiin qonnaan bultoota irraa ka'uusaa kabare bulchiinsi aanichaa waraana erguudhaan haleellaa jedhame kana raawwate. Haleellaa kaleessa ganama sa'a 3 hanga 6 gidduutti ganda Ilmoo Cuqqaalaa kana keessatti raawwatameen obbo Badhoo Ondoshaa, obbo Hausoo Fayyisaa fi qonnaan bulaa sadaffaan ammatti maqaan isaa adda hin baane ajjeefamanii jiru. Namoonni nagaa 7 immoo miidhamanii jiru. Haleellaa kana boodas waraanni kun magaalaa baadiyyaa gabaa hojja dureetti suuqii cabsuudhaan qabeenyaa fi maallaqaa jiraattotaa saamee jira. Gandoota maqaan isaanii eerame keessa ammallee waraanni uummata nagaa goolaa ka jiru yoo ta'u uummanni gandoota ollaatti buqqaa jira jedhu jiraattonni. Godina Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaatti dargaggoota faayidaan sossobuu fi dirqisiisuun waraanaa fi hiriirsisuun itti fufee jiraachuu jiraattonni himan. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa bureetti dabballoonni mootummaa dargaggoota dhaabbilee barnootaa olaanoo irraa eebbifamanii fi kan biroo walitti qabuudhaan isin yoo deemtan qondaalota waraanaa taatu xiyyaara balaliistu malee dirree lolaa hin dhaqxan jechuudhaan abdii qabatamaa hin taane dargaggoota sossobuudhaan waraanatti oofaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Yuun Ingidaa gabaasa dabataa qaba. Ilmaan Oromoo kuma dhibbootaan lakkaaman kutaalee Oromiyaa garaa keessaa funaanuun leenjii waraanaa gahaa malee waraana hiikan qabneef hiriirsuun kan ficcisiise mootummaan Biltsiginnaa tibbanas dargaggoota dirree waraanaatti oofuuf galmeetti jiraachuu odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garaagaraatii OMN qaqqabe ni mul'isa. Iddoowwan adeemsi dargaggoo waraanaaf hiriirsuu bal'inaan keessatti mul'ataa jira jedhaman keessaa immoo godinaaleen Iluu Abbaa Boorii fi Jimmaa ni eeramu. Dabballoonni mootummaa godinaalee kanneenitti dargaggoota sossobuu fi dirqisiisuun waraanaaf galmeessaa jiraachuu maddeen odeeffannoo OMN himaniiru. Aanaalee godina Iluu Abbaa Boor marattuu dargaggoonni waraanatti akka dabalamaniif sossobuun galmeessuu fi dirqiin qabanii gara waraanaatti oofuun bal'inaan mul'ataa jedhu jiraataan aanaa bureetii OMN'f yaada kennan. Gochichi keessumaa dargaggoota dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraatti eebbifamuun hojii dhabanii ta'an irratti fuulleffateera. Barattoonni qabxii seensa dhaabbilee barnootaa olaanoo dhabanii fi ilmaan hiyyeeyyii madda galii hin qabnes waadaa sobaan sossobamanii waraana kanaaf hiriirfamaa jiraachuu dubbatu. Rajaalaan isaa barattoota digirii fixanii hojii dhabdummaa mana ta'an kan ministeera nageenyaallee deemanii achis faayidaa dhabnaan irraa deebi'antu jiranii digiriidhaan kan barumsa fixanii mana ta'anii jiran. Sunneen kan fudhatanii kan galmeessanii fuudhanii deemaa jiranii. Qondaala waraanaa taatu aangoo fudhattuu biyyi kan keessanii suntu hoogganaa namoonni waraanatti hedduun dhumanii waan jiraniif suntu hoogganaa waraanaa daayirektii gatii barumsa qabdaniif isiniin hoogganamaa jedhaniiti haalusineeshinii yookiin waanuma hin jirreen sossobaa jiran ijoolleen gatii hiddee caakkaatti baqataa jirtu. Amma olaatti baay'ee dargaggoon baratee fixee yuunivarsiitii jira bahee 12 fixee taa'u hundiyyuu hangalmaa hedduu jira. Dirqisiisuun iddoo takka hin mul'ata. Dargaggoota baadiyyaa kana walgahii shanee walgahiidhaan jedhanii walitti qabaniiti achirratti itti marsanii qabuudhaaf akka yaadan waan akkasii kana. Isin barattanii digirii baattanii taa'uun isin irra jiraatu yoo deemtan paayileetii taatanii xiyyaara balaliistuu yaadni jedhu kan dargaggoota kanattiin sossobaa jiran keessaa tokko ta'uu himan maddeen odeeffannoo OMN. Isaan kaaniin ammoo qondaala waraanaa taatu ajajaa dhibbaa taatu miindaa gaariitti isiniif kaffalamaa jechuun waadaa sobaan sossobaa jiraachuu himan. Waadaan seename kun hunduu waadaa dharaatii jedhu. Dhalattoonni Oromoo hedduun kanaan duras aanichaa bifa wal fakkaatuun sossobamanii gara mooraa waraanaatti ergamu leenjii gahaa osoo hin argatin waraana hiikan qabneef hiriirfamanii dirree waraanaatti dhumuu kan himan jiraataan aanaa buree kun naannoo keenya qofaa namoonni 5 dirree waraanaatti du'uun mirkanaa'eeraa jedhan. Warri kaabinee ajandaa tooppikii yookiin mata duree jijjiiranii al takka paayileeta taatu jedhuun al takka immoo qondaala waraanaa ajajaa dhibbaa taatanii barumsa qabaachuu baatanii dorgommii fixanii naan qondaala waraanaa taatanii jedhamaanii jira.
Ana hunda keessanii jira garuu maqaa kanaan miti. Iddoo takkatti paayileetii daataa, iddoo takkatti qondaala waraanaa daataa, iddoo takkatti immoo hojii maaf hin barbaannee jedhanii itti galmeessaa jiran. Aanaa hundatti waliin fakkaatu tirendiin yookiin immoo akka jedhu itti galmeessaa jiran iddoo hundatti waliin fakkaatu. Kan dura kan jiru poolisii federaalaa taatu jedhaniiti. Poolisiin federaalaa immoo soojariin yookiin hamminni waraanatti kan inni itti waraanatti hirmaatu persentiin isaa jechuudha waan ta'eef jedhanii ijoollee hedduu fuudhanii deemanii jiranii kan lubbuudhaan du'es ni jira. Amma immoo sana ijoolleen hundi gatii dhageessee koo wal qabachiisanii jiraniif wanti jijjiiranii jiran amma paayileetummaa fi hoogganan ajajaa dhibbaa taatanii. Warra duraa humna addaa deeman keessa humna addaa jedhamanii deeman keessa namni kan du'u jira himame nama shanii yoo deemna akka naannoo keenyaatti. Adeemsa dargaggoo aanichaa waadaa sobaa fi dirqiin waraanaa firiirsuuf deemamu laalchisuun komii hawaasarraa dhiyaate irratti deebii akka kennaniif bulchaa aanaa Buree obbo Darajjee Kabbadaa fi kantiibaa magaalaa Sibboo obbo Marshaa Mokononitti bilbiluus deebii kennuuf fayyamamoo hin taane. Dabballoonni aanichaa waadaa sobaa fi dirqiin dhalattoota Oromoo gara waraanaatti oofaa jiran kun yaada mootummaa mormuun hin danda'amu jedhuun dargaggoota humnaan waraanatti oofuuf dhaadataa jiraachuu nama adeemsa isaanii mormee akka diinaatti ilaaluun dhiibbaa garaagaraa irraan gahaa jiraachuus odeeffanneerra. Gochi kun godina Jimmaa aanaalee garaagaraattis bifoon wal fakkaatuun raawwatamaa jiraachuu jiraattota godinicharraa odeeffanneerra. Kanaan dura godinichaa dargaggoon kumaatamaan lakkaaman gariin faayidaan gariin abdii qabatamaa hin taaneen sossobamanii gariin ammoo dirqiidhaan gara waraanaatti oofamaa turaniiru kan jedhan jiraataan aanaa Geeraatii dubbifne dargaggoon kunniin hedduun isaanii dirree waraanaatti dhumaniiru maatiin gaddarra jiru jedhan. Isaan bifa kanaan dhumaniif maatiin isaaniillee osoo gadda hin fixatin dabballoonni biltsiginnaa gandarraa nama kudhan gara waraanaatti erguuf dargaggoo adamsaa jiraachuu himan. Isaan dhiyeessuu dadhaban aangoo isaanii irraa kaafamuu kan jedhan madda odeeffannoo keenya sababa kanaaf tooftaa maallaqaa fi faayidaan sossobuu akkasumas dirqisiisuun waraanaaf galmeessuu fayyadamaa jiraachuu himaniiru. Dargaggoon Oromoo kan darbirraa barachuun waraana hiika hin qabneef hiriiruurraa of qusachuu akka qabus dhaaman. Albamni muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhamu Itoophiyaa keessaa gabaa muuziqaa addunyaa irratti dursuudhaan galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmaa'uuf jedhame. Albama Haacaaluu Hundeessaa maal mallisaa jedhu galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmeessuudhaaf adeemsi jalqabamee jiraachuu Hundeessaa fi hojii gaggeessaan galmee dinqisiisoo Afrikaa obbo Ashannaa fi Alamuu himuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Dhaabbanni isaanii hanga yoonaatti riikardiiwwan 14 galmeessee jiraachuu himan obbo Ashannaafiin. Albamni Haacaaluu kun yeroo ba'utti gulantaa gurgurtaa idil addunyaa irratti gurgurtaadhaan riikardii qabatee turuunsaa ni yaadatama. Gabateewwan gurgurtaa muuziqaa Ameerikaa, ka Ingiliz, ka Kaanaadaa fi Awustiraaliyaa dursuudhaan to'atee ture. Kun gabaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti waan takka argamee dhagahamee hin beeknedha. Kanaafuu yeroo dhiyootti goota yeroo hundaa kanaaf albamni isaa guyyaa tokkoon riikardii olaanaa galmeessuu isaatiif galmee dinqisiisoo Afrikaa irratti galmeessisnee beekamtii ni kenninaaf jedhan obbo Ashannaafiin turtii BBC waliin godhaniin. Haleellaa humnooti Eritiriyaa bifa haarawaan irratti banan jedhee lubbuun namoota nagaa dabruu fi qabeenyi barbadaa'u mootummaan Tigraay himeeti jira. Dhimma kana ilaalchisuun garee Asmaraa irraa deebiin kennamte jiraachuu baattus mootummaan federaalaa injifannoo loltooti Eritiriyaa TPLF irratti argatan dhaadheessuudhaan BBC kutaa afaan Amaariffaatti himee jira. Garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo waliin wal lolaa kan ture mootummaan Biltsiginnaa TPLF waliin addatti nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu isaatu odeeffama. Ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo Maqaleetti Abiy Ahmedii fi gareen TPLF immoo Abuja Naayijeeriyaatti wal arganii mari'achuu kan agarsiisan gabaasaaleen tokko tokko waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraa kana keessatti hirmaachuu dhabuun yaaddoo biraati jedhu. Guyyoo Ariyoo maddeen garaagaraa irraa waan odeessu qaba. Eritrea had promised to leave when Ethiopian forces were able to control the border. Dubbi waraan kaab Itoophiyaa uummata biyya keessa jaanjessuuf warra daawwati muraate sun akkuma itti fuftee jirti. Mootummaan federaala dhukaas gamtokkee dhaabuuf gargaarsa namooma bana godhu TPLF immoo gargaarsa gammaa jirdiqqa ta'uuf uummati isaanii beelaan dhuma bultii dhiyootas watwaataa turani. Hataa tuuti garuu walakka jicaamsa kanarra jalqabuun gargaarsi Finfinnee irra ka'ee Maqalee seendachaan dabalaa dhufuu dhaabbileen gargaarsa
gargaarsa namooma addunyaa ragabaat waraan kan oowwisu qofa dontaane yak namooma Tigraay keessa godhama ture maqaan isii addu dureen kayaaman faannoon Amaara mootummaa deebite walti dhukaasu irratti argamte TPLF fi Shaabiyaan biltsiginaa faannoon ammaan tanjabeessanii walimachuu jiru ባየርም እየቀጠቀጠችኝ ነው ከምድር ገጽ ሊያጠፉን ነው ብሎ ሲሉ እንደነበረ ታውቃላችሁ mootummaan Tigraay Shaabiyaan qawwe gugurdoo 23 caaltina darbatte manneen barnootaatiif bu'uuraalee misoomaalina jala barbadeessu nam tokko jeeftee 18 na jala madeessi jechuun himaad nulleen ofirratti suuf tarkaaffi fudhanne jira khajir qondaalli mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa waraan Eertiraa khalaakobsaa muummeen qabne barbadeessin jechuun Tiwiitar irra barrees mootummaan Isaayyaas Afaan Warqee dhimma kan ilaalchisuun agoduun tun qophooftu cuqculuqin jeen tajaajil ኮሚኒኬሽን mootummaa biltsiginaa bakka bu'ee dubbatee ባየርም እየቀጠቀጠችኝ ነው ከምድር ገጽ ሊያጠፉን ነው ብሎ ሲሉ እንደነበረ ታውቃላችሁ TPLF asmaraa waltunu naquuf akkan taate jalan suufina khajir dubbi himaa mootummaa federaala laggasatullu loltooti Shaabiyaa waraan TPLF irratti injifannoo boonsa galmeessu si BBC teem waraanni biyyollaa tokko daanga hange qaxxaamure haleella raawwate jennaan birmaddummaa biisuni cabsu taate mootummaan Abiy Ahmad immoo loltoota Eertiraaf Soomaliyaa daboo yaammachuun TPLF lolaa waan tureef TDF caala Shaabiyaa Tigraay caala Eertiraa firoomfachuun isa mirkantaati taatullee ammoo Itoophiyaan biyyollaa bakka buute haleella daangasii keessa godhameef injifannoo Shaabiyaa labsuun isii ceera fokkoo yaad fayyadamtoota miidiyaa hawaasa turan wamtaa teefuduu yaaliin dippiloomaasii ta'a biyyeef Dabratsiyoon jidduutti addunyaan godha turteefitti jirte sadarkaa abdachiisa dhaqqabu sii dubbatama ergamaan adda gamtaa Afrikaa Chief Olusegun Maatiyoo Obasanjoo warra lamaan jidduun naga buusuuf ammallee Tigraay turee jedhu odeeffannoon qulqullaa'iniin biltsiginnaaf TPLF Obasanjoon fa Naajeeriyaa abuyyaa dhiyootan kortaa'ullee miidiyaaleen gabaasan waraan mootummaa PPD finciltoota biyyattii lam jechuun TDF waraan bilisummaa Oromoo wobo jidduu godhama jiruun qaamoleen idil addunyaa harki caala TPLF irra xiyyeeffachuu hojjetanii mul'ata umur wagga dabree firumma jaarrachuu ifka godha woboof TPLF sirni biltsiginaa hankalchaan diiguun ala waliigaltee siyaasaa bal'oo qabaachuu isaanii waaquma beek amma garuu Dabratsiyoon faan adoo waraan bilisummaa Oromoo yookaan jaalmarroo fan hirmaachisin kallattiif al kallattiitiin biltsiginaa waliin marii seenuu yaaddoomtee jedhan biltsiginaan sababa malee gargaarsa namoom Tigraay deembanan tolcheen TPLF aga magaal Dabrasiinaaf Dabra biraan daawwii fakkini maleen namumun darra gabaa Obasanjoon immoo hadha dubartiitii fi mitxama qalee deddeebi'u bulchaan biltsiginaa guddayyaan Abiy Ahmad Ali dheeraa TPLF waliin marii araaraa woborratti opereeshin haaraa waqti labsu Dabratsiyoon faan afaan qabachuun shakkii uumtee jedhan have signed an agreement to form an alliance against Prime Minister Abiy Ahmed. Paartiin uummata Affaar uummanni naannichaa sababa waraanaa qaala'insa jireenyaa malaammaltummaa fi bulchiinsa badaa naannichatti dagaageen dararama hammaataaf saaxilamee jiraachuu ibse. Koreen hojii raawwachiiftuu paartichaa yaa'ii guyyoota 3f samaraatti taa'een dhimmoota addatti naannicha laallatanii fi dhimma waliigalaa biyyaa irratti bal'inaan mari'achuun ibsa baaseen ummanni Affaar keessumaa waraana naannichatti gaggeeffamaa tureen walqabatee addatti gatii mallee kaffaluuf dirqamee jira jedhe. Sarbama mirgoota namoomaa fi yakka waraanaa lola naannichatti gaggeeffamaa tureen walqabatee ummaticha irratti raawwatameen cinatti ummanni danuun qe'ee ofiirraa buqqaafamuu nagaarraattuu dirreerra faca'ee rakkoorra jiraachuu himee jira. Mootummaan ummata rakkoo ulfaataa keessa jiru kanaaf xiyyeeffannoo malu kennuun balaa jalaa baraaruu akka qabuus waamicha godhee jira. Miidhaa sababa waraanaa fi walitti bu'iinsa mudate kanaan cinatti Affaar malaammaltummaa fi rakkoo bulchiinsa badaatiin miidhamaa jiraachuu ibse paartichi. Qondaalonni mootummaa naannichaa gocha keessatti bal'inaan qooda fudhataa jiraachuu eeree jira. Naannicha keessatti rakkoon bishaanii sadarkaa olaanaan mudatee jiraachuu ibsuun aangawoonni mootummaa tajaajila bishaanii uummata irraa kutanii daldala bishaanii irratti bobba'uun gochaa seenaan hin daganne raawwataa jiru jedhe. Saamichi humnoota mootummaan hawaasicha irratti raawwatamuu sammaatee jira. Rakkoo biyyattiin akka waliigalaatti keessa jirtuuf bu'uurri mariin rakkoo jiru furuu dadhabuudha kan jedhu paartichi mariin amanamaan iftoomina qabuu fi haqarratti hundaa'e qaama mara hirmaachisuun gaggeeffamuu qaba jedhee jira. Marii biyyoolessaa qopheessuuf jechuun adeemsi deemaa jiru garuu kan rakkoo biyyattii furu akka hin taane ibsee jira. Koomishiniin hundaa'e ulaagaalee bu'uuraalee kan
hinguunne ta'uu ibsee mariin haala kanaan qophaa'u rakkoo furuuf hin danda'u nutis irratti hirmaachuuf kan rakkannu ta'uu ibsinaa jedhe paartiin uummata Affaar. Odeessa maddeen alaatiin goolamnaa ji'a eblaa keessa misaayilota abidda tufan baalistik misaayil jedhamtu oomishuu kan beeksifte Raashiyaan diinonni Kremlin nutti kijibuu dura lama yaaduu qabdan jechuun akeekkachiisuu isaanii hordofee Ukraine Ameerikaa dabalatee deeggartoota isheetiif gaaffii meeshaa waraanaa naaf ergaa jedhu dhiyeessitee turte. Ukraine dimokiraatoftuu waan taateef of dandeessee walabummaa ofii akka tikfattu barbaannaa kan jette Ameerikaan Rokeettii ammayyaa M142 dabalatee gargaarsa $1 miliyoona 700 caalu mirkaneessitee jirti. Gaazexaa Ameerikaa beekamaa New York Times irratti dhimma kana ilaalchisuun kan barreessan President Biden Ukraine karoora dachee Moscow haleeluu waan hin qabneef meeshaalee kana gumaachineef jechuun ibsanii jiranii guyyoo waariyoo gabaasa bal'aa qaba. US says longer-range anti-aircraft missiles are arriving in Ukraine. America rocket gugurdo Ukraine Russia ufra dhortuun erguuf beeksifte. Waraan Moscow Kiev jidduu godhama jiruun President Putin if Zelensky agammaan tanaallee wal tajaajiluu jiru. Dhiyeera keessanam 1540 nadhee yookaan awwan 1114 dubartoo 93 dabalate lammiileen nagaa 10,000 dhiyaatu waraan Russiaatiin dhumu gabaasi koomishinii olaana mirga namooma kadhaabbat biyyoota gamtoomanii yookaan United Nation gabaasa baasee mirkanees misaayil guddaya ardi tokkirra gara ardi biraatti niqqaa'ee firee nama lafirra balleessuu danda'a jedhamti eblakee koomishti Moscow intercontinental ballistic missile qaba dubbi keessa ilaalladha jechuun akeekachiisuun isiin yaadatama. Sarmaint missile maqa jaalala moseexan lammeessu jedhamuun kabeekame biddi Raashiyaa hunkuuta kaabilix biyyattii Pelesiska Ginisuun odool kamaschaakaa haga dhaqqabu kiiloomeetira 6,000 jechuun maayilii 3,700 huruuphachuusaa miidiyaaleen biyyattii ilaan arginee jedhu. Raashiyaa waraa Yuukireen kan itti qophaa'aa waan turteef sibiil arba fakkaatu kan oomishuu warri lixan dinqeene. Garuu saatii dubbiin itti jajjabaatte addunyaan dhiibba jajjabdu jalgalti kanatti bidda akkas agarsiisuu Raashiyaa Yuukireen caala Ameerika dallansiif. Qaawwe gostana tan armaan dur gurba Kim Jong-un jedhanii qofatti oomish. Taayisatuun duub waasoon 17 jedhamte akkeen namadii barkum 2020 keeka kalaqamti yoo taatu ardi tokkirra ardi biraa xinni quufumni qabaachuu qofa don taane guddin qaamisiitiinuu qorattoota ajaa'ibsiifachuun irra dubbachaa turan. Qaawwe gugurdayyo Raashiyaatiif haleella cibraan Sooviyeet uummata sarara galgalaaf ganam godha jirtu waan yaadda fakkaatu dureen Keef Zeleniski narratti hin daawwatinaa laawweef ilmooleenaaf gumaacha jechuun warri lixaatiif Ameerikaallee gaafi biydiqitti ba'a Awurooppaa tanaaf durse deebii kakeen dhiirsi jeel aab Baayiden jechuunaare qaawwe guddayyo furguggaatu lafa goorratti adda baafte haleelu dandeetti jedhamtu Yuukireen ferguuf murteessuusa Aljaziiraan gabaas. Ameerikaan Mandur Yuukireenif meeshaala akkana kan kennu akka sodaatti ilaalaa turte. Keef qawwe tana fayyadamte magaalota yookaan diroota Moskoo gooluu dandeettiin soda qaraati. Amma garuu Pireezidaant Baayiden barreeffama har'a roobi gaazexaa Ameerikaa beekama New York Times irra qoreen Yuukireen humni mariif dirqisiisuu horachuu waraan kanaaf furmaata dippiloomaasii waan taateef meeshaa kan gumaachinee jedhe. 20 million rounds of ammunition. It includes 800 anti-aircraft systems. Meeshaaleen amma Ameerikaan arjoomtu lakkoofsaan agam akka taatu wanni jedham jiraachuu baattus rookeetti ammayyawaa M142 high mobility artillery rocket system dabalate District of Columbia yookaan DC'n shimal Puutii Yuukireen irra qolattuun durgee fi jedhan. Meeshaaleen kun kiiloomeetira 70 irratti ibidda alaphaa'uun bakka barbaadan rukutuu danda'u. Qaawwe agammaatti Yuukireen ittiin loluu jirtu cufayyuu caalte bakka fedhe xiyyeeffate goobsuuf humni qabaachuu isaatii meeshaalee Raashiyaa lafa daruu jedhan. Puppet Master Grey Cardinal yookaan Vladimir Puutiniif bowwoo mataa ta'uu dandeettii jedhe. I hope no one will cross Russia's red line. Yuukireen akkisiin lafa Raashiyaa Moskowaatiin barbaannu. Zeleniskiin of ittisuuf malee fedhii akkas akka hin qabnu waan barreef qawwe tan kennineef kajarjoo'ee baada. Meeshaalee waraana har'a United States Keeviif gumaachan kun qaam deeggarsa $1,400,000
dhibba jechuusaanii gabaasoti manadii yookaan White House keessa ba'an mirkaneessu Vladimir Putin, Epitezi Potex, Potier Put, Puppet Masters, Volodia, Grey Cardinal, Vova, Blatova, Pale Muzif, Agarios dabalate maqamaasoo hudhan waliin kayaaman basaasaan umri 70 Putin Amerikaan angorra na fonqolchuuf karoor qab jechuun himaat Ukraine bi Democratoftu of dandeette walabummaa siyakkit fufti barbaanne malee teessoo Putin irra dhimmin qabnoon yaad Pentagonit Biden illee barreeffamisaa New York Times har'a qoreen wamkan mirkaneessee jedhan using anti-aircraft weapons like the US-made Stinger against low-flying helicopters. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabneetu jirra waan wajjin turtaniif ulfaadhaas ni jenna.